Duraan dursinee nageenyi keenya isin dhaqqabu isiniin jenna maamiltootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa kanneen taatan akkam jirtan. Egaa ittaansuudhaan guyyaa hardaatis sagantaa barnoota tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Sagantaan guyyaa hardaatis waanuma isin beektan ta'uu danda'a, kanneen immoo irraa beektanii hubannoo gadi fagoo hin qabnes jiraachuu dandeessanii kanarratti waan hubannoo ta'u tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Egaa kallattiimaan gara barnoota koo guyyaa har'aatti osoo hin ceene yaada tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Yoo dongore jalqaba irratti naaf kolchaa isiniin jechuun barbaada. Egaa yaadni koo guyyaa har'aatis haala itti fayyadama YouTube kan bu'uura godhatu. Haalli itti fayyadama YouTube keenya kanneen sabaan Oromoo taatan jechuudha yookiin afaan koo dhagaa jirtan. Egaa afaan Oromoo itti fayyadama YouTube keenya kanarra yoo ilaalle yeroo dhiyoo as afaan Oromoo afaan itti fayyadama Google ta'ee jira. Haa ta'u malee haala baay'ina keenyaan eenyummaa keenya akkaataa ibsuu danda'uun afaan kun guddachuu irratti hin argamu. Maaliif kana isiniin jedhee waanuma yaada tokko qabadhee isinii dhiyaadhe kanumatu xiqqoo tokko miira koona tuqe. Egaa innis maali yoo jettan namoonni YouTube fayyadamaa jiran hedduun isaanii kanneen sabaan Oromoo ta'anis ni jiru, kan afaan Oromootiin YouTube isaanii sagantaa garaagaraa irratti hin hojjenne jechuudha. Kanas akka fakkeenyaatti namoota muraasa isinii kaasuufis hin barbaadu. Namoonni viidiyoo kana dhageessan hiriyoota keessaniif share godhaa, akka isaan bira ga'u godhaa. Maaliif dhugaa yoo walitti himne baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Afaan Oromoo dhaloonni ammaa kun hin guddisu taanaaniin egaa aarsaa fi wareegama qabsaa'onni kaleessaa kaffalanii afaan kana asiin gaan xiqqeessuu ta'a waan ta'eef kana xiyyeeffannoodhaan na hordofaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf namoonni YouTube fayyadamtan kan afaan Oromoo dubbachuus dandeessanii eenyummaan keessanis Oromoo ta'e afaan Oromootiin yoo dubbifnee barnoota dabarsine maaltu nurraa hanqata? Tarii namoonni hedduun nu ilaalanii viiyuun keenya guddachuu dhiisuu danda'a. San ni hubadha. Haa ta'u malee viiyuu jenneeti galma keenya yookiin mallaqa qofa irratti hundoofne guddina afaan keenyaatiif gatii yoo hin kennine egaa baay'ee ulfaataadha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf osoo afaan Oromoo guddisuuf xiyyeeffannoo kennine baay'ee bareeda. Viidiyoo waliis osoo ilaalle maaliif ilaalcha gaarii walii qabaachuun dirqama ta'a. Kabajamtootaa fi hordoftoota chaanaalii kiyyaa ergaan koo guddaan isa kana. Haala uffannaa uummata Hindii yoo ilaalle uummata Hindii qofaa miti. Egaa lammiilee ardii kanneen irra argaman fakkeenya hedduu fudhachuu dandeenya. Afaan isaaniitiif eenyummaa isaaniitiif aadaa isaaniitiif iddoo guddaa qabu. Kanaafuu afaan Oromoo afaan midhaagaa kana dhiibnee sanuu kanneen afaan Amaariffaa sirriitti dubbachuu hin dandeenye yeroo nuti afaan keenya dhiibnee afaan sanaan loqoda sirrii hin taaneen dubbannu egaa Oromis nutti kolfaa ofis xiqqeessuu ta'a. Kanarraa Rabbi nu haa baraaru siin jedha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media guyyaa hardhaatis waan haaraa tokko qabadhee isinii dhiyaadhetti isin dabarsaa. Tiitoraaliin guyyaa hardhaa qabadhee jirus haala viidiyoo gaggabaaboon nuti YouTube irratti gadhiisnu viiyuu guddaa argamsiisu akkasuma immoo chaanaalii keenya guddisuu danda'u bu'uura kan godhatedha. Viidiyoo gaggabaaboo yeroo nuti gadhiifne yookiin short viidiyoo yeroo gadhiifne haala kamiin osoo fayyadamnee haashtaagii akkamitti osoo fayyadamnee taayitil fi diskiripshiniin keenya yoom maal ta'edha kan viiyuun keenya guddachuu danda'u kan jedhu bu'uura godhata. Egaa walitti deebina. Egaa barnoota keenyatti deebinee jirra. Akkuma beekamu viidiyoon gaggabaaboon nuti gadhiisnu daqiiqaa tokko caaluu hin qabanii, daqiiqaa tokko ta'uu hin qabanii yookiin sekendii 40 30 hanga 50 yoo ta'an baay'ee filatamoodha. Isaantu viiyuu hedduu nu argamsiisa. Kallattimaan akkamiin irratti feena kan jedhu akkuma argaa jirtan kana iddoo kireet kan jedhu kana erga tunneeti. Egaa opshinii lama nu kenna. Upload viidiyoo kan jedhu san tuqna jechuudha. Yeroo upload viidiyoo san tunna ammoo kallattimaan maal nu godha YouTubein upload viidiyoo mallattoo xiyyaa kana nutti fida jechuudha. Kun ammoo filannoo nuti viidiyoo akka goonu select file yookiin filannoo iddoon faayilii keenyatti argamu nu filachiisuudhaaf kan jiru ta'uu isaati. Kompiitararra desktopii irra yoo jiraate desktopii filannaa akkuma argaa jirtan kan. Egaa
akkuma argaa jirtan deebinee viidiyoo keenya filannaa. Viidiyoon keenyas kan gabaabaa ta'e kallattiin akkaataa dalgeen osoo hin taane hojjaadhaan yeroo waraabame kan baay'ee filatamaa. Egaa taayitilii keenya irratti akkuma argaa jirtan kana maal goone jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya mata duree kenninaaf. Yeroo mata duree kenninuuf yeroo viidiyoo normaalii daqiiqaa tokko olii feenu yookiin daqiiqaa 8-10 feenu akkaataan taayitilii nuti kenninuuf adda. Isa kana ammoo gabaabaanis bifa addaa ta'een akkuma argaa jirtan mirindaa jennee erga barreessineeti haashtaagii tunnaa. Jalqaba irratti mirindaa fi haashtaagii ispeesiin kenninaafi isatti aansinee ammoo short jennee barreessinaa. Wanni beekuu qabdan short yoo jenne hin ta'u, shorts yoo jenne baay'ee filatamaadha. Egaa yoo nuti ulaagaa kana hin guunne YouTube'n akka view yookiin short video nu kennuu hin dandeenye taasisaa jirra waan ta'eef sirriitti xiyyeeffannoo hordofa. Egaa taayitilii keenya yeroo kenninu jalqaba irratti ispeesii kenninaa fi erga mirindaa jennee akkuma argaa jirtan sana booda haashtaagii yookiin mallattoo riqichaa erga tunneeti shorts jechuu qabnaa jechuudha. Egaa kana yeroo goonu maalidha? Viidiyoon nuti gadhiisaa jirru gabaabaa ta'uu promote godhaa jirra yookiin beeksisaa jirra jechuudha. Fuuldura irraa balleessinee gara duubatti deebisuu dandeenya jechuudha. Hashtag goone shorts erga jenne ispeesii kenninaa fi mirindaa jennee kaasuu dandeenya. Fuulduraa fi gara duubattis hashtagidhaan shorts jechuun murteessaadha. Sana booda maal goonaa taayitilii keenya erga bifa kanaan barreessineeti. Egaa yeroo tokko maalidha akkaataa taayitilii irratti barreessine description irratti illee barreessina waan ta'eef hashtag goone shorts yoo jenne baay'ee murteessaadha. Haala viidiyoo sanii bifa adda ta'een ibsuu nu gaafata jechuudha. Yeroo kana ta'e YouTube'n viiyuun baay'een akka irraa argamu kan taasisu. Akkuma argaa jirtan namoonni YouTube kana fayyadamtan hedduun keessan short viidiyoo yoo ilaallu miiliyoona hedduu kan seeneen short viidiyoodha. Egaa viiyuun YouTube irratti illee kan baay'ee qabu short viidiyoodha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media bifa kanaan yoo hojjanne chaanaaliin keenyas nu guddachuu danda'a yaada jedhu waan qabnuu fi egaa yeroo shorts jennee barreessinu haashtaagii gaappiin qabu waan ta'eef kana irratti xiyyeeffannoo godhaa. Bakka jirtanitti turtii gaarii isiniin jennaa. Horaa bulaa deefanaa.